akkam jirtu maatii iyyoobii har'aan viidiyoo ajaa'ibaan walitti deemnee jirra. Viidiyoon kun har'aasi aappii PixelLab keessatti haala kamiin tambilii akkamittiin akka hojjechuu dandeenyu har'a walii wajjin ilaalla. Amma xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Waan kana dalaguufis jalqaba irratti aappii PixelLab kana al tokko kilik gootu sana booddee fuula kana qabate isiniif dhiyaata jechuudha. Jalqaba irratti erga imeejii kana isiniif fideen booda mallattoo dileetii gara irratti argaa jirtan sana tokkodhaan delete gootu sana booddee steepiin hafan jiru sana hundumaa eddaniitu hojjettu iskiriinii irraa ilaaltaniitu hojjettu jechuudha. Yaada yookaan gaaffii yoo qabaattan koomentii jalatti nuuf kaa'uu hin dagatinaa. Linkii aappii PixelLab kana descriptionii jala dhaqee isiniif kaa'adhattanii buufattanii itti fayyadamuu ni dandeessu. Akkasumas linkii telegiraama koo achi jalatti isiniif maxxansa. Linkii sana tokkodhaan join gochuun hordofuu ni dandeessu jechuudha. Erga tambilii haala kanaan hojjettanii booddee seevii godhachuudhaafis gararaa irratti mallattoon seevii ni jira jechaadha. Kan boksii keessatti argaa jirtan al tokko sana kilik gootu jechaadha. Sana booddee save as image kan jedhu kilik gootu sana booddee
quality keessanii altiraarra kaachuu hin dagatinaa jechaadha. Kunis kan inni gargaaruu fi qulqullina image keessaniif faayidaa guddaa qaba jechaadha. Ergani save godhee booddee gallery jala thumbnail kana yookaan image kana dhaqee argachuu nan danda'a jechaadha. Haala kana argachuu ni dandeessu jechaadha. Viidiyoon har'aa isiniif qabadhee dhiyaadhe kana mammaatti daawwattedha. Amma viidiyoo ajaa'ibsiisoo biraan walitti deemnutti bye.